يا تيسيسي زانا دوغا ربي اي شين كريستانا فروم اثيوبيا كريستانا بروتستانت هتفكرت غيره في سلغا سقافته ودندش ديوسي Eshe kristaano taate beentee namoo waan fakkeenyaaf yoo beentee namoo isheen maanni naaksitee kaatee nagaa fachuu dandeessu. Yoonaan ibsin immoo maanna akkuma argifatan deebii laa ta'uudha karaa karaan itti fayyadamtanii. Harrayyuu akka carraa kanan ta'e jarri kaan irra hin jiran. Sadan isaanii ustaaz abbaa fi ilmis jechaadha isaan wal qixa waa tokkoon akka waliin caalleefsa jechaadha waan jira irratti hojii isaanii tokko siif galee kabaja irrattillee wanta hundallatti eenyutu kamiyyuu caalu isaan wal qixa jechaadha waa takka waliin caalan akkasumatti firoon Itoophiyaa okkii akkaan ustaaz jedhetti anamma waammate sun abbaadha miti ishi waaqayyo akka fayyisu waammachaa jira moo akka achi jalaa baasuuf naaf hin gallemi kananaayibs waaqatu waammachaa jira ishi sadii isaanii jette isaan sun maqaan isaanii eenyu waa'ini sadeen sun maqaan isaanii hunda isaaniitu maqaa waame deebi'anii immoo wanti tokko isaan godhu maalidha waa'ini sadii jette kaate deebi'ee immoo tokko ta'uu hojiin isaaniitis tokko wanni hundi isaanii tokko jette waa'ini sadii hin jira jedhee yaaduun abadan dhugaa dubbachuuf meenaa deebise. Fudhachuu dandeessu kan hin jiraane jiraachuu danda'a guutummaatti jira fudhachuu immoo dandeessu sii galuus dhiisuu danda'a. Okay, maaliif fudhanne akkana galu takka fudhadhutti natti migaa maafani fudhanne fakkeenyaaf isaan yoollee abbaanis ilmis wanta hundaa wal qixa waa tokkoon waliin caalan waa tokko wal caalmaa qaban tokkuma itti fudhatte bakka sii dhumeera dubbi addunaan itti seenaa biddeessa. Sii dhumeera miti yaaloo maa sabaqtanii kan jedhee waammachaa jiru suni abbaa maana dhiiste kan jechaa jiru sun waaqatu shi waaqa waammachaa jira siin jechaa jira. Agartee sanii akka tokko ta'e hubatti hojiin jara akka tokko ta'e hubatti. Anas siin jechaa jiru na dhaggeeffadhu amma si ba'an barreeffame sitti ma wanta waan gala irratti jiru taadaan isisu. Akka kee qixa jedha siin jechaa jira waa tokko waliin caalan akkana irratti waan gala irratti abbaan ilma caalu ilma abbaan caalu jedhe erga akkas ta'e immoo akkamitti waaqni ofiin of kadhatu ati amma fakki namni akkamitti ana adoon akkasuman jechaa jira. Deebisaa kan namni maali akkamitti ofiin of kadhate inde wannan taane tokko maasu. Maalu har'ammoo tokko achi haasa. Muunzil hin jiru muunzil. deebisii gaaffii ijoollee deebisii kaatti maana yaamta. Xumurree jira. Atamu laatti qindeessitee ammoo warra kanatti gurmeessitee ati muunzil ayyaa dabartee akkasumaaf kan godha. Dhugaa rabbii jalatti gaaffii ta'e gaafataa jechaan jira. Angaafataa jechaan jira ofii gootii si wajjin haasaa jira. Jalatti gaaffii ta'e keessaan hin barsiisa. Jara keessaan hin barsiisa jarri hin baratti hin deebitu. Akkana keessaan barsiisa. Maal barsiifta ante? Dhugaan barsiisa. Immoo WhatsApp barsiifta. Immoo WhatsApp barsiifta de? Bakka jarriitti baranitti ittiin gurmeessa. Gurmaanii baratu. Okay, waldaa.